Dogogora gaafa waa beekna yookaan waa hubataadha jennee raawwan jireenya keenya keessatti maal faadha? Jireenya keenya keessatti gaafa waa beekna ani hubataadha ani wanti narrabe tokko hin jiru jennee jiraachuu eegalu dogogora akkamii raawwanne? Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Oroon Inspire warri taatan akkam jirtu? Tolegaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Mata dureen barnoota keenya irraa dogogora jireenya keenya keessatti raawwan maal isaan? Gaafa beekaa ofitti fakkaannu yookaan immoo hubataa ofitti fakkaannu jireenya keenya keessatti jechoota baay'ee dubbannee gochaawwan baay'ee raawwannee jireenya keenya keessatti namoota hedduu gaddisiisneerraa jireenya keenya keessatti namoota hedduus ceephessineerraa jedhee nan yaada. Ofii gaafa beekaa ofitti fakkaannu jechoota akkamii namarratti fayyadamna? Gochaawwan akkamii namarratti raawwanna? Gaafa ani hubataadha, ani beekaadha, ani barataadha, nan nama barnoota qabudha, ani nama hubannoo qabudha jennee gaafa yaaduu eegallu dogoggoroota akkamii raawwanna? Kanneen jedhanidha kan wal faana ilaallu jechuudha. Tolegaa jalqaba irratti inni argamu dogoggora nuti raawwannu yookaan immoo dogoggoroota nun geessinu ni jalqaba irratti arginu namoota badii tokko malee ni qeeqna. Gochaa isaan godhaniin, hojii isaan hojjetaniin, wanta isaan raawwataniin waa tokko malee sababii tokko malee ni qeeqnaa jechuudha. Ni ceephessina. Akka isaan ceephaan waan godhanitti, wanta hojjetanitti, wanta jiraatanitti, uffannaa isaaniitti, bifa isaaniitti, dubbannaa isaaniitti, jireenya isaaniitti akka isaan ceephaan godhaa jechuudha. Inni itti aanee argamu ni murteessina fayyumatti. Gochaa isaan godhanitti, dubbannaa isaan dubbatanitti, ammallee sana isman dura dubbadhe duukaa kan wal fakkaatu tokko isaa irratti ni murteessinaa jechuudha. Gaafa beekaa ofitti fakkaannu, gaafa hubataa ofitti fakkaannu, dogoggoroota nu raawwannu ni murteessina. Waan xiqqaattis, waan guddaattis, wanta nu jijjiiruttis, waan nu jijjiirrettis fayyuma ni murteessinaa jechuudha. Inni itti aanee argamu ni tuffanna. Gaafa beekaa hubataadha jennu amma koo beekaa, amma koo maali waan akkasii raawwataa jenna ni qeeqna, ni tuffanna. Dandeettii isa keessa jiru osoo hin hubatiin ni tuffannaa jechuudha. Amalootni yeroo waa beekna jennee yaadnu inni tokkoffaa irratti argamu sun wanneen kana afranidha jechuudha. Faayidaa tokko malee namoota qeequudha, namoota ceephessuudha, namoota itti murteessuudha, namoota tuffachuudha. Jireenya keenya keessatti wanneen kana ni raawwanna taanaan naamani beekaa ani hubataadha, ani wanta hundaa gochuu nan danda'a jennee gaafa yaaduu eegalluudha. Dogoggora akkasii kan nu raawwannu jechuudha. Inni itti aanee argamu lammiffaa irratti kan argamu namoonni osoo isaan dubbatanii hin fixiin dubbii isaanii afaan isaanii irratti addaan kuchisiisuudha. Namoonni akkasii hedduun isaanii namoonni tokko haasaa taasisu utuuti dubbattee hin fixiin dhuma dubbii sanaa, dhuma yaada keetii, wanta irratti kaaste, maaliif akkati kaaste utuuti hin ibsiniif oduu keessan sirratti kutuu jechuudha. Ofii isaanii sirratti kutanii ofii isaanii haasawaa eegalu. Ofii isaanii itti fufanii kan barbaadan, kan isaan ilaalan, wanta isaan ilaalan haasawaa eegalu. Kan itti haasofte waa biraa, kan itti dubbachuu barbaadde waa biraa, kan itti yaadde waa biraa, kan isaan haasan immoo waa biraadha. Afaan keerratti qabanii jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee dogoggora akkasii ni hojjennaa jechuudha. Gaafa beekaa ani hubataadha, anaaf wanta hundumaa galeera jennee gaafa yaaduu garuu dogoggora inni nun lammiffaa irratti hojjennu namoonni utuu isaan dubbatanii fixiin afaan isaanii irratti oduu cufnee ofii keenya wanta nutti dhagahame haasonaa jechuudha. Namoonni hanga keenya hubannoo waan qaban ittiin fakkaatu. Namoonni haasaa namarratti qabanii jechuudha. Nadha hubataan jedhu waan ta'eef nadhaan xiinxalee yaadu humna akkamii akka keessa kee jiru, dandeettii akkamii akkati qabdu, maal akkati dubbachuu barbaadde, maal akkati gochuu barbaadde osoo addan baafatiin jecha sirratti darbatu yookaan immoo haasaa sana sirraa fuudhanii itti uffatanii haasawuu jechuudha. Ani gochaati gootu wantati kamuu ittiin mul'atu, isaan ittiin argamu, wantati gootu, wantati dubbattu kamuu dandeettiin kee isaan ittiin mul'atu. Kanuma isaan keessa jiru sana baasanii sirratti agarsiisuu barbaadu jechuudha. Innaa kanaafuu wanta nun gochuu hin qabne haasaa nam tokko gaafa haasa'u yookaan immoo gaafa nam tokko haasaa haasa'uuf ka'u irratti qabu, irratti oduu isaatti fufnee haasa'u. Erga namtichi fixe yaada akkamii yoo qabaate, ilaalcha akkamii akka qabaate, miira akkamii keessa yoo jiraate namni sun hanga inni taphatee xumurutti
eeguun dirqama keenya jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee ariifannee dubbannu immoo miira utuu keessa gallee gaaniin dubbannu beekaa gaafa ofitti fakkaannudha. Gaafa hubataa ofitti fakkaannudha. Dogoggorri kun jireenya keenya keessatti nama sana akka nu dhabnu nu taasisa. Namni sun akka nu jibbu nu taasisa jechuudha. Inni sadaffaa irratti argamu waan hundumaaf ibsa kennuu barbaanna. Waan hundumaaf beekumsa waan qabnu nutti fakkaata. Nu dogoggorsaa jechuudha. Beekumsi garuu bilchinni garuu waan beeknu san waan dandeenyu san keessa keenyatti qabannee waan sana namni sun immoo yaada nutti agarsiisu yookaan immoo gochaan nutti agarsiisurra barannee darbuudha bilchinnis sila. Garuu nuti immoo dogoggora nu hojjennu gaafa waa beeknaa hubataadha ani barataadha ani dandeetti qaba ani wanta hundaarratti jechuu jalqabnu immoo waan hundumaaf ibsa kennina. Iddee isa qotuu dhannee waa'ee qonnaa nutti beeka. Iddee dooktaraa dhannee waa'ee dooktaraa nutti beeka. Iddee waa'ee injiinaraa gaafa dhannu nuti afaan irratti qabee haasaa jechuudha. Kanaaf immoo dogoggora akkasii baay'ee akka nuun raawwannu nan beeka. Kanaaf immoo bilchina jechuun hubannoo jechuun waan beeknu sana keessa keenyatti qabannee cufnee keewwanne wanta biraa wanta dandeetti namni sun qabu immoo irraa fudhachuudha. Kanaaf inni sadaffaa irratti argamu waan hundumaaf ibsa kennuudha jechuudha. Dogoggora nuun jireenya keenya keessatti beeka gaafa jennee hubataadha jennee yaan raawwannu jechuudha. Inni afuraffaa irratti argamu warroota nu gorsaniif maaf akkas goote jechuun dogoggora keenya nuuf sirreessan yookaan nuuf qajeelchan maal jenna ni jibbina. Itti ni qabamna. Ofirraa fageessina. Jireenya keenya keessatti dogoggora keenya misteekii keenya gaafa isaan nutti himan gaafa beekna hubataa ofitti fakkaan gaafa isaan nu gorsan gaafa isaan nu qajeelchan ni jibbina. Akkamitti na caalti eenyu sababaatiif na gorsa maadhan jennee itti ni qabamna ni jibbina irraa fagaanna. Namoonni jireenya isaanii keessatti nutti dhiyaatanii gaafa isaan nutti dhiyaatanii haala hojii keenyaa haala jireenya keenyaa haala nutti ilaalcha keenyaa waa'ee jireenya keenyaa gaafa isaan nu gorsan dhugaan siin jedha sababa si jaallataniif sababa si yaadaniif sababa siif dhimmamaniifidha. Namoonni akkasii jaalala dhugaas jaallatuudha. Jaalala dhugaa keessa isaanii qaban sitti agarsiisaa jiru. Jireenya keenya keessatti namoonni yeroo dogoggora keenyaas ta'e yeroo nu waa tokko karaarraa kan nu gorsan namoota dhugaa nu jaallatani. Kanaafuu nun immoo gaafa waa beekna waa hubatoodha waa qalbeeffatoodha jennee yaaduu jalqabnu namoota nu gorsan namoota dogoggora keenya nutti himan ni jibbina ni qeeqna irraa baqanna hin jibbina itti qabamna. Maaf na gorsin eenyuun caaleeti. Jireenya keenya keessatti namoonni nun gorsine karaa nutti nagarsiis namoonni nun qeeqne namoota nun jaallannedha. Kanaafuu gaafa beekna ani hubataadha ani barataadha jennee yaaduu eegallu immoo dogoggorowwan akkasii raawwannaa jechuudha. Faaratti argamu waan ofii keenya goonuuf waan ofii keenya haasofnu hundumasaa sirrii goonee fudhanna. Kan namoonni biroo odeessan yookaan hojjetan immoo cubbuu goonee fudhanna. Inni shanaffaa irratti argamu waan ofii keenya goonu wanta ofii keenya haasofnu wanta ofii keenya dalagnu kamiyyuu sirriidha. Kan namoonni biraan hojjetan immoo kan namoonni biraa raawwatan hundisaa cubbuu dogoggoradha. Akkas jechuun garuu yoo ija sirriin yoo ija banaan ilaal dogoggora guddaadha. Kufaatii guddaadha. Kan milkaa'ina irraa nama qabu. Gowwummaa guddaadha. Jireenya keenya keessatti dhala namaa ta'ee namni hin dogoggorre hin jiru. Yeroo baay'ee gowwummaa keenya hin beeknu. Maal akka taane wanta hojjennu kamuu sirrii nutti fakkaata. Nan beekaa kanarrattis hojii irrattis wanta hundumarratti ana beeka namni hin beeku ana hubataan jennee namoota baay'ee ni qeeqnaa jechuudha. Namoota baay'ee duukaa wallaansoo wal qabna. Walumaa galatti jireenya keenya kan daamej gochuu danda'u, kan sirreessuu danda'u, kan karaatti agarsiisuu danda'u, kan jireenya keenya balleessuu danda'u numa mataa keenyadha. Kanaafuu yoo hin beeku jette yoo hubataa ta'uu barbaadde namoonni hubatoo namoonni waa qalbeeffatan yookaan namoonni waa hubatan jireenya isaanii keessatti namoota obsa qaban namoota hin beeku jedhan barachuun barbaada namoota jedhanidha. Kanaaf jireenya keenya keessatti wantoota kana shanan raawwachuus hin qabu. Namoonni beeka ani beeka jedhan immoo wanniin kana raawwatu. Inni je'effaa irratti argamu tasuma barachuu hin barbaadan. Wanta itti himtu, wanta itti agarsiistu,
wanta ati isaaf laattu hin fudhatu. Garasumatti ofirraa biloo godha. Ani beeka. Ani hubataadha. Gaafati ittiin beeka. Hin beeku osoo ati gaafatte. Garuu ani beeka jedha sirratti cufa. Kanaafuu dogoggoroowwan kana ja'in raawwachuu hin qabnu jechuudha jireenya keenya keessatti. Kanaafuu beekaa gaafa ofitti fakkaannu, gaafa hubataa ofitti fakkaannu waan baay'ee akka balleessaa jiru, waan baay'ee akka karaarraa kaasaa jiru dagachuu hin qabu. Kanaafuu seeraan hubannee jireenya keenya keessatti milkaa'aa ta'uu barbaanna taanaan jireenya keenya keessatti ani waan beeku barachuun barbaada jennee waan haaraa barachaa deemuu ni dandeenya. Kanaafuu jireenya keenya keessatti as keessatti waan baay'ee irratti akka nuun of ilaallu abdii guddaan qaba. Akkasii waa baay'ee irraa barattan abdii guddaan qaba. Yoo barnoonni kun isinitti tolatee like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Waan afaan tuttaniif guddaa galatoomaa.